bulchaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei halkan edaa haasawa barattoota yuunivarsiitii waliin taasisaniin akka jedhanitti hooggantoonni Israa'el kamiyyuu haleellaa keenyarraa hafuu hin danda'ani. Yaa samii dhaga'i, yaa addunyaa qalbeeffadhu jechuun addunyaa sochoosanii. Jawwee guddaan bahaa giddu galeessaa jeequ Iraan keessa jira jechuun misaa'ilota fi diroonii Iraan irratti firfirsitee kan turte Israa'el ibidda guddaatu Iraan irraa ishee eeggata. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya, odeeffannoo kanneenii fi kanneen biroo qabannee dhufnee jirra. Subscribe, like gochuun waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Iraan biyyoota tarsiimoo obsaa irratti hundaa'e qaban jedhaman keessaa tokko yoo taatu, qoqqophii biyyoota lixaa dabalatee tarkaanfiiwwan garaa garaa Israa'el kallattii fi al-kallattiin fedhii ishee irratti xiyyeeffatanii miidhamtus, haa ta'u garuu ariifattee tarkaanfii biraa fudhachuu keessa hin seenne ture. Hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei Israa'el kaansariidha, shakkii tokko malee buqqaatee baduun ishee waan hin oolle jechuun dhaadatanii turani. Dubbii qondaaltonni Iraan Israa'elitti dhaadatanii fi sochii waraana naannawa Israa'elitti taasistuun akka ragaatti kaasuun Iraan yaaddoo nageenyaa Israa'el jechuun farrajanii. Jawween bahaa giddu galeessaa jeequ mataan isaa Teheraan jira jechuun qondaalonni Israa'el irra deddeebiin komatanii. Kanaaf ammoo Israa'el tarkaanfiiwwan garaa garaa lammiilee Iraan jajjaboodha jettee yaaddu saayintistoota niikuleeraa, qondaalota waraanaa fi kaanis ajjeesaa turte. Saayintistoota Iraan kanneen Israa'el ajjeeste keessa saayintistii niikuleeraa kan ta'e Masuud Ali Muhammad isa tokko ture. Masuud hayyuu beekamoo saayinsii kwaantam fiiziksii yoo ta'u, bara 2010tti magaalaa Teheraan keessatti osoo hojiidhaaf mana bahaa jiru ture boombii konkolaataa irratti hidhameen fageenya irraa to'atamuun kan ajjeefame. Ittaan sun saayintistii niikuleeraa biroo Majid Shauriin kan jedhamu Israa'eliin ajjeefame ture. Majid akkuma Ali Muhammadiin osoo gara hojii imaluuf jiru mana jireenyaa keessatti Israa'eliin ajjeefame. Qondaalota waraanaa Iraan ajjeefaman keessaa tokko Jeneraal Hassan Teheraanii jedhamu. Qondaalli kun ogummaa misaa'ilaa waan qabuuf abbaa misaa'ilaa jedhamuun beekama ture. Chaayinaa fi Kooriyaa kaabatti saayinsii paalastik misaayiliitiin barnoota barachuun gara biyya isaatti deebi'e. 2011tti haleellaa irratti gaggeeffameen ni boqate. Du'a jeneraala kanaafis Iraan Israa'elitti quba qabdee turte. Iraanis ajjechaa nama kanaatiif Israa'el itti gaafatamtuu gochuuf yeroo itti hin fudhanne ture. Israa'el ammoo akkuma barame haleellaawwan akkasii irratti yaada osoo hin kennin bira dabarte. Waggaa 10 oliif daaraktara Moosaad ta'uun kan tajaajilanii fi bara 2021tti soorama kan bahe Yoosii Koohin waa'ee ajjechaa saayintistootaa fi qondaaltota Iraan keessaa Israa'el akka harka qabdu gaafatamanii saayintistoonni Iraan yeroo dheeraaf aadamsamaa akka turan himanii. Namichi dandeettii lammiilee Israa'el yaaddoo keessa galchuu qaba yoo ta'e aadamsamuu qaba, dhaabamsiifamuus qaba jechuun dubbatanii. Iraan walabummaa biyya kootu sarbame jechuun Israa'el irratti kallattiin tarkaanfii fudhachuuf dhaadatte. Akkuma dhaadatte yeroo jalqabaaf Israa'el irratti kallattiin dhokaaste. Misaa'ilota fi dirooniiwwan 300 ol ta'anii Israa'el irratti dhangalaaste. Israa'el tarkaanfiiwwan dabalataa obsa Iraan qoruu fudhachuu ittuma fufte. Iraan keessatti qondaala olaanaa Hamaas Ismaa'eel Haniyaa gaafa adoolessa 31 bara 2024 ajjeeste. Itti dabaluunis Libaanos keessatti hoogganaa Hezbollah Hassan Nasrallah haleellaa Beerut keessatti gaggeessteen ajjeeste. Iraan tarkaanfii lammaffaa marsaa lammaffaa akka fudhattuuf ishee dirqisiise. Marsaa lammaffaa paalastik misaayila 200 ol ta'u Israa'el irratti dhangalaaste. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Israa'el Iraaniin gara waraana guututti harkisuuf USA'n akka hirmaattuuf tuttuqxee haleellaa gaggeessaa jirti jechuun dubbatu. Kuni kanumaan osoo jiru bulchaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei halkan edaa haasawa barattoota yuunivarsiitii waliin taasisaniin akka ibsanitti hooggantoonni Israa'el kamiyyuu haleellaa keenyarraa hafuu hin danda'ani. Yaa samii dhaga'i,
yaa addunyaa qalbeeffadhu jechuun addunyaa raasanii. Haleellaa marsaa sadaffaa Israa'el irratti fudhatan kanaanin hooggantoota olaanoo Israa'el irratti xiyyeeffachuun haleellaa kan taasisan ta'uu ifatti labsanii. Tarkaanfii Israa'el irratti fudhannu kanaanin addunyaan Iraan eenyu akka taate haga bara baraatti ni barti jechuun bookkisanii. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biroo qabannee haga walitti deemnutti kan nagaanuuf oolaa. Bakka jirtanitti hamtuun isin hin argine isiniin jenna. Miidiyaa keenya sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa jennee asumaan nagaadhaan mannaa.